Kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Bashaashaa jirra jirtu bakka jirtan maratti nagaa fi rahmanni Rabbii isinirraa jiraatu jecha kun sagantaa gabaabaa akkaataa dhaabbanni kun hundeeffamee bu'aa bu'ii hedduu keessa dabarfatee as gahee hundeessaa dhaabbata tola ooltummaa Bashaashaa Sheekh Yaaqoob Sharafuddin waliin sagantaa gabaabaa akkaataa hundeeffama kanarraa nuuf dubbatu mee kallattumaan gara isaaniitti isin dabarsinaa kunoo walumaan dhaggeeffannu. بارك الله فيكم. قناة جمعية بشاش الخيرية تقدم كن ميديا دابتا تولا أولتما بشاشا دقرس ربيتين دابني تولا أولتما بشاشا أكما مكايسا فولسا بشاشان أمة مسكينة بلا دابتا ممن إراقور سورتي أرقما مكان كان كو يعقوب شرف الدين جدما بكي ألو تكوتي نانو مكانا كان انجراد أما في Jarmanan jiraadha. Jalqaba duraatti Rabbiin isaan barakaa hagodhuu utuman bisaan kana baasu Dr. Jeelaan sheekni keenya aalimni keenya maaliif atoo waan kana hojjetaa jirtaa waan gaarii hojjetaa jirtaa maaliif hayyamaan hin hojjanne naan jedhanii nu waraqaa sii baasimna jedhanii isaan ofii isaaniitii waraqaa kana naa baasisanii bisaan kana seeraan achumaan isarraa ka'ee akka federaalaanis naa hayyamamee galanii Rabbiin badinii utuun yeroo dheeraa natti hin fudhatin kan hin galateeffachuu barbaadu doktora keenya Dr. Jeelaanii akka kanatti immoo kan waan kana jalqabe anumatu jalqabee wanti irratti hojjetamu akkaataan inni ittillee jalqabame tokkoffaan yatiima gargaaruudha haadha hiyyeessaa gargaaruudha rakkinni guddaan immoo namni kan inni jiraachuu danda'u bisaaniin jiraachuu danda'a minaan illee takka sabaruu hin danda'a wanti guddaan bisaan kanarratti ayyanini hojjadha rakkinni guddaan kan jiru rakkina bisaaniiti waan kanarratti ni hojjadha jedheen jalqabee garuu booda sanaa waan adda addaa irratti ayyanini alhamdulillah waan adda addaa irratti hojjetaa jira. Utuun hayyaman baaseen gara bisaan 20 wayii baaseen ture hadda immoo alhamdulillah walumatti sanaan booda baasee gara bisaan 49 ta'eera paampiin bakka adda addaatti fakkeenyaaf magaalaa Gaaroo kanatti mana barumsaatti bakka adda addaatti bahee jira gara Tobbaa kanatti illee Jimmatti illee karaa Geeraatti illee bakka adda addaatti gomma kana keessatti illee bakka adda addaatti kana keessa darbuudhaaf sinumaayyuu jireenyi duniyaa rakkinuma homti laafaan tokko hin jiru kana keessatti gaa alhamdulillah hamma kana dhufne geenye waan baay'een nama argata fakkeenyaaf amma namni tokko bisaan naa baasi jedha bisaan dhaqee dhakaa gurguddaa argata yennaa dhakaa gurguddaa argatee jedhe bisaan kun bahuu dadhaba cabsuudhaafis maashiniin qabnu waan ittiin cabsinuun waan sana borsaa kan kootii baasee waanan ofii kan kootii waan kana ambukkeetan hojii koo jireenya koo jiraataa ta'yan kana hojjedha malee ani waan ani kanaan eenyu hojjedhu hin qabu isa ofii kan kootii akka kaffaltiitti borsaa kan kootii fuudhee amaanaa namaatii bisaan akkanatti isinii baase jedhee agarsiisee video agarsiiseen namni irraa gammadee kan bahe tokko argeetiyye anaafis baasii jedha yenna anaafis kana baasii jedhu bisaan bakka tokkotti dhaqee tasadida meerre bisaan koo jedha kanaafuu namni kun gaafa bisaan isaa argamu bahuu dadhabee namni kun horii koo nyaatee namaan jedha sababa kanaatii fi umti nama argatu waan baay'eetu nama argata